Ay sodaadhee ninjira osoo waan tokko illee guutiin fedhuun bakka inni hiruumuun seetuun Anas eega ishee sodaataati anas eega. Namaaf jettee dhabdaa? bakka hin barbaadu anu sajaan amma dhalaa narra ga'uu danda'a dhoo nama miidhaa atillee bonna miidhuu danda'a. Obboleettiitii yaa bara isin akka itti nama maramtee boottu yoo margite isin waa hedduu naan jettee bara viidiyoo waan xiqqii waraabne bara irraa murte malee waa hedduu naan jettee turte waa hedduu waliin jennee turre bakka waan inni hiruumusitti bakka dirqama akka osoo si jaalladhu akkamiin godhareetuma. Amma diddee murteeti. Dhiistee hafuudhaan. Wallahi mul'ii. Saya dah malu kalau aku cundan dah mana tidak gorse dah tapi nak dite. Semua yang nak kena tenang je cuci kami kalau sini. Semua yang nak kena dirkamu nak cumbaran mati sini je. Hi guys, ashamar kapune hordoftu daawwatu takhiya jira jirtu baga jiraatan. Bikuma jirtan ni nageenyi keenya simra ako sunu taa'ee gaaraan tanas video biraatti walitti deebiin jira. Alaantano maal qabatee dhuftee yoo kan jetante akkuma beekamu video YouTuberoota keessatti baay'inaan YouTuberoota yaman jechuudha kan reaction dalagu reaction osoo ta'anii jechuun yaani hojii isaanii ilaalee tuma waan takka takka baqa waan namoota akka pirankii namoota fakkeessanii yookaan hojii nama gartee doomanta godhaa jiran waan kana hanqan quba qabuutti takka takka an baqa yaani isin ibsuun barbaade video takka takka irra dibaatu waan isin gadhiisee jira amma namoo dirree adii biyaasitiin baqa yaani irra dibaa dhiisee dhugaa jirtu baqa isin himeetiniin waan takka takka mee qabu waliin ilaalu taana saniifu araan kana akkuma viidiyoon yaani yuutubara saayidii yuutubara yaani yuutubaroota meemanii jechuudha isaan alaa kulli haala ammaaf yeman keessa jiraachuu waatanis kuma viidiyoo asirratti argitan tana bakka tapha ijoollee xiqqoo takka gartee mee osoo waa takka jenne mee isin yaani akkam isiniif fakkaata mee ilaala jechuun tapha ijoollee daa'ima takka bara yaani bakka anis hojii boo'u أو بقى هم دبر يعني شيء أو ما ده والله يدو ده كان يسنتو فدي والله يدو ده كبقى يعني ميلا رادي إذن ياده خلدا أنا وادا كنجون مي إذن ما بقى يعني وإذن تولي ياده وان جتوني بربادن سن أكيد فكرت دياراني أنا مو سني بقى خجيب أنا كم تبون نمر بتقول يروح ما ده أنا كذا يروح نمر كرتيم يعني لواجر تو نمر لبوا دي سكان هذا تي خجيب أنا كم تنمر خجيبني خجيب ده بدي بون كم نمارفتي بقى أمي تيادي أنا زوج بو يا مبارك يقول لي دائما جدي والله يدو تك بقى يعني بتأم دبر الله أو شيء بقى يدو تك دبر والله يعني ما لي في تكفرت بران كده خجيبة جوان نقولي تكفرت سيدي جارتي أبا على منا أبا تن أرديم يعني المال لما يراقب وجونا لكن في أجندة على كل حال دلق على في تكفرت كرومو قرار دابتني جار لا في جار إسانا فورو جدي مارل ين مارل أكيد ولا يتكوا ولا تجمال مي لا لا مي سنو ما مي لا 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 وانجت جار مي بيوتا أعلم تك كبك أنا ما دبران نما غرقودا على تاني بجبرو ده سبسكرايبر كم دبا أول أبان خارج كم دبا لما كم دبا سدي أبان تاني وان بوجولا كنا عند لغون أكمل ده هي ألتنا تنتظرون بك أوام ببريد أيوة لغانو يعني أكمل يوتيوبرات أورمون كو يوم في برتوام ببريد بك يعني حبشة ما لا لنا أمتا بك يعني والله إني ما لا لنا وان سان دلغان كدوان زاني باران تنبر يوتيوبرات إسلام أورمو ورو تفان أورمو دلغان غيسا كدوان نتيكا محمد أبو سعيد مفار يرو أمان سناجتي يعني ورج أران زاني ما تكو أولخي يجو مالي يوتيوبرات كدوان وري كرتي وجي آرتي دين بنديتي زاني دين بيه كمان يعني sadarkaan arganne sadarkaan isaanii gabbuuteeti akkasumas callisanii ukaamanii taa'u jiranii namoota hedduudha fakkeenyaaf namoota akka jechuun ni beektan namoota gartee hojiin aartii isaan keessan maddiite jechuudha kan fakkeenya namoota isaan booda dhufan kana hundaa'u fakkeenya ta'an hedduu jira warra gartee amma carraan isaanii gabbu'ee ukaamanii taa'u jiran jechuudha namoonni sun amma hin jira waan ta'eef silaa gartee namni akka afaan oromooti waan babbareedaa dalagu yaani yuutuubaroota ta'anii waan babbareedaa dalaguun silaa hedduu keessa nama jaa kun akka yaada mataa yaadati kana fakkaatu tisigalee bas wal sosobuu ni disna ma booda baqa irra dibaa naaftu maaliifi naannas yoo ta'e takafaan naaf dalagaadha hojiin isin godha maaliifi yooni fi kaanee waan bareedaa daleena waan gartee ergaa qabu takka bifa aartiitiin waan silaa gartee uummanni keenya kun keessatti iflaala inni yaannu وانا كذا كذا وانا قرتي فكني بحاله مجرينيا أنا رد عبتي ديني وجي أرتي تكلم أرتي تنقابه ملصته
namoonni seeran oromoo warra carraa silaa gartee miidiyaa fayyadamuu kana argatanii yookaan baay'inaan amma akkasi fayyadaman bakka girigirrii uummata gartee mi'aanii bocolaa bakka kana as jiran jechuudha. Namoota kana as deebisuudhaaf dirqama isaaniidhaan ta'uu qaba malee fakkeenya mi'aanii hanga ganaa isaan aliif jaanii baratanii gartee waan namni hordofu waan namni dhiisu adda baratanitti warri gartee yaa'anii silaa waa dalagu gaafa qabu yookaan dhiisee hangas tagaa gaafasitti eeguu qaba jechuudha. Akka oromootitti maaliifi oromoon keessafuu baay'ina warri miidiyaa kana fayyadamu warra baratiin yookaan warra gartee yaa'anii bakka waan takka laaluu malee ajandumaaf gartee usaniituma waciidhaaf girrisaadhaaf laaluu malee wanni kuni hiikaa akkanaa qaba kana keessa maal jechuun beeke aartii wanni jedhamu namni keessaa waa barata haala jireenyaa haa ta'u mafadii haa ta'u siyaasaa haa ta'u gama aartiitiin dabarfata jechuudha akka koomeedii godhee yookaan koomeediitiin dhiyeessa. Piraankii wanni jedhamu fakkeenyaaf jalqaba namni faranjoota dalagaa faranjoonni piraankii waliin dalagan waan ati firaa qaban qabnu takkaan si rifachiisuu jechuudha sun aadiidha. Kuni waan addunyaan guutuun daleetu jechuudha. Ammoo wanti hojiin booda kana hojii bocol takka hojii hedduu takka maqaa nama dabbanu waan akkanaa baqaa yoo hin dhaabne dalagaa biraa dhiisnee dalaguma wal godhanna jechuudha. Maaliif yoo isin dhiisin illee akka hidhalee hin qabu dirqama saniifu waan kana dhaabdanii waan babbareedaa dalaguu qabdan akka biraatitti yeroo musu jaalaltilleen osoo daangaa dabartee waan fedhee yoo ta'e jaalalti hin fakkaatu namni takka qollee ta'uun dhoofata osoo ni jaalalti nama sanii daangaa dabartee maal jettilleedha lafa kophaa jitti bu'aa malee nama mogaa dhaabbatee abbichaa nama yookaan jaalatu san nama jaalala isaatiif jecha akkanatti boo jiru kana dura dhaabbatee waan hin fakkaanne ijoollee itti qoosama waan hin fakkaanne kana dhiisaa fakkaata yaani waan daleete yoo dhabdan nama dandeettii qabu laalatiitti yaani yaada asiniif kana ni asin daleessanii namni keessaafu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessa jirtan hayyama baafatanii hojii bareedu hojii garaagaraa hojii jechuun bakka waan hawaasni keessatti ilaalu waan dalaguu dandeessanii yookaan magaalaa keessatti piraankii dalagaa bakka piraankii warri yaman yuutubaroonni yaman baay'inaan piraankiin beekama waan ta'eef jalqaba hojiin isaanii mana keessaatti maqaa yuutubaroota carraa gartee oromoo keessaa amma warri baay'inaan yuutubaroonni maddi yuutubaroota yamanii maagala tumtu maagala itti yamanis nama hedduu akka bakka yaanii kana miidiyaa ol baaste nama gartee silaa carraa onlaayinaa kana fayyadamuu takka argatee hin beekne nama hedduu ol baaste asumaanuu yaman baay'ee takka gartoonfachuu barbaanna hedduu galatoomuu jennaani saniifuu hojiin teessan walumaa galatti hojiin teenya bakka warra gartee hundi sammaan kana kanaadhaan jira nama mataa biyyaa duriif garuu yaani sanaan ture ni beeka waa'ee yaman jechuu dikkitti achitti piraankiileen hundilleen yaani akka dhuunfaa keenyaatti dalaguu baanullee kanamaa sana dalaguu ture hojii warra yaman baay'inaan mana keessaatti kaameraa dhosaniituma jaasaa yaartiin yookaan asuma bakka baay'inaan akkanuma kanatti piraankii wal gurguraatu maaliif sun wanni achitti akkasitti dalagamuufi alayyoo gabbaasee kan viidiyoo waraabdutee arabni yeroo san keessatti ammaan tana bakka xiqqoo bayyanatan malee dhalaateenya viidiyoo waraabdee ol gadhiistaminaa hin fayyaniitii siin ayyaman sababa saniitiif dirqama hojii mana keessaa yookaan diraamaa teessu waan takka gabaabduu mana keessa shoortii minaamini waan akkanaa leetii gadhiista piraankuma qofa jechuudha gaafa garuu biyyeetti galtee wanni hundi si fayyadamtuudha gabbaatee wanta garaagaraa filoo garaagaraa waan gartee namoonni keessaa warri biyya namaa tana dhufee galee waan uummanni namni gartee yaanii biyya keessa hin jirre hawwu hedduu takka bakka arguudhaaf ni beekan waan akkas keessan bara xiyyeeffatanii agarsiisuu bakka ayyaama guddatanii waan akkanaa dalaguu qabdan kiyyatti yaadan akka dhuunfaa kiyyaatitti isin ammoo waan jettanii jaame viidiyoo tana walumaa galatti hedduu bakka annaan taane hedduu na dabbarteetiin bakka yaada waa tokko warra kanatti barbaade sanin jujur bada arawaru sindi sandalan anlen sindi so dalaga wal godana sinja sono sindi jujur bada ordo da ordo da biya isini ko wonti yerati yaada lesan isadana sinja anga video birati woriti de binu amen duna daga antura ba